Kabajamtoota keenya odeeffannoo mudde tokko 2025 of harkaa qabnu har'aa gurraan isin geenya. Leenjii dhimma teekinooloojii irratti dabballoota ABO'n kennamaa ture milkiin xumuramuu dabballoonni adda bilisummaa Oromoo himaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Finfinneen kantiibota shaniin akka bulaa turanii fi bulaa jiran waakkachaa erga turanii kantiibaa shaniin akka bulaa jirtu amanan. Oromiyaa godina addaa Wallootti waraanni sirna bilchiginnaa maanguddoo ganna 80 olii jalaa meeshaalee mana jireenyaa saamanii kaabinoonni bilchiginnaa gargar qooddatanii jedhame. Bara gita bittaa raawwataman qorachuuf taa'ame irratti hirmaachaa jiraachuu gabaafame kanneen jedhaman bal'ina isiniif dhiyeessina. Nu hordofaa isiniin jenna. Muummeen ministeera Awustiraaliyaa cidha isaanii gaggeeffatan kanneen jedhamanii fi dhuma odeeffannoo keenyaatiin ammoo kibba baay'ee Eeshiyaatti balaa lolaa fi sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 600 olii darbuun isin dhageessifna. Obsaan hanga dhumaatti yoo hordoftan odeeffannoo waqtaawaa ni argattu. Kabajamtootaa fi jaallattoota qophii hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu faana turaa jecha odeeffannoon keenya kunooti. Leenjiin dhimma teekinooloojii irratti dabballoota ABO'f kennamaa ture milkiin xumuramuu dabballoonni adda bilisummaa Oromoo himaniiru. Akka adda bilisummaa Oromoo fi dabballoonni isaanii ibsanitti sadaasa 30/2025 leenjiin dhimmoota teekinooloojii wal qabatu irratti guyyoota 3f dabballoota adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'f kennamaa ture milkiin xumuramee jira jedhame. Dabballoonni ABO dhimma teekinooloojii fi itti fayyadama isaa hubachuu fi dabarsanii kaanis hubachiisuuf leenjiin dhimma kana irratti fuulleffate sadaasa 28 haga 30/2025 waajjira muummee ABO Gullalleetti kennamaa ture dilbata kaleessaa milkiin xumuramuu hundee miidiyaatti himanii jiru. Keessumaa dhimma miidiyaa irratti gadi fageenyaan xiyyeeffannoon laatame kun guyyoota 3 kana keessatti leenjiin kan kennamaa ture hoggaa ta'u bu'aa fi hanqina isaa irratti hubannoon kennamaa tureera jedhame. Addatti dhimmi itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti leenjii fi hubannoon kan kenname yoo ta'u miidiyaaleen hawaasaa ijaaruu fi diiguu keessatti qooda olaanaa akka qabu ta'uun kan ibsame yoo ta'u isa diigaa akka itti ofirraa ittisanii fi isa ijaaraa ta'e immoo akka itti caalaatti itti fayyadamuun danda'amu irratti ibsi bal'aan karaa qondaalota dhaabaa leenjiin kennamaa turee jira. Miidiyaaleen hawaasaa sirnaa fi karaa qajeelaa ta'een itti gargaaramnaan bu'aa inni buusu olaanaa ta'uun kan ibsame yoo ta'u kunis addunyaa keessatti biyyoota Afrikaa dhiyoo fi achi fagoo keessatti jijjiiramoota siyaasaa dhufan keessatti qoonni karaa miidiyaalee hawaasaa mul'atan olaanoo ta'uu addeeffameera. Warraaqsa biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti ta'anii darban bara 2004 haga 2005 diddaa Yuukireen keessatti ka'e. Bara 2011 haga 2012 warraaqsa biyyoota Arabaa fi bara 2014 hanga 2018 fincila diddaa gabrummaa keessatti bu'aan miidiyaalee hawaasaa kanneen olaanaa ta'uu akka fakkeenyaatti kaafamuun leenjiin kennamaa ture jedhame. Deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti karaa sirrii ta'e miidiyaalee hawaasaa akka caalaatti qooda kennaniif itti fayyadama isaas qajeeltoon hubachuun meeshaa qabsoo isa jabaa gochuun akka danda'amuu fi dabballoonni dhaabaa isa kana hubatanii irratti hojjechuun akka barbaachisu hubachiifameera jedhame. Teekinooloojii bara hubatanii qajeelloo fi sirna itti fayyadamuu miidiyaalee hawaasaa dabalatee miidiyaalee jiran cufa itti gargaaramuu hordofuu ololoota sirrii hin taane diigaa ta'an dhaaba ABO fi qabsoo inni hoogganu irratti adeemsaan kanneen tokkummaa sabaa sharafan hubachuu adda baafachuu fi karaa sirrii fi sirna ta'een dura dhaabbachuun bu'aaf qabsoof oolchuun akka danda'amu irratti ibsi bal'aan kennameera jedhame. Dabballoonni dhaabaa guyyoota 3f leenjii kana irra turan gaaffilee fi yaadota adda addaa kaasuun leenjii kana kan gabbisan hoggaa ta'u haaluma sagantaa qabameen leenjiin guyyoota 3f ture kun har'aa injifannoon xumurameera jedhame.
Walloon gootota qabsoof gumaachite fakkeenya golee Oromiyaa keessaa dachee gootota biqilchuun Oromiyaa keessaa bakka dhaadeffamtu keessaa ishee tokko. Haa ta'u malee alagaa waliin michoomanii walitti diina afaan bareef ergamtoota yeroon itti fideen bara aangoo ittiin wal jijjiiranii cabsuuf yeroo yaalan uummanni waliin ta'uun tokkoomee diina isaa ofirraa qolachaa gama misoomaa fi hawaasummaan dandeettii qabu waliin qoodee eenyummaa isaa kan cabsuu fi itti yaatu ofirraa cabsee jallaa alagaa walloon tokkoomee ofirraa qolaas ga'eera. Waggoota torban darban kana keessa jallaa qabsoo itichee Oromoo Walloo qabsoo qeerroo fi qarree isaa itti dhabe har'aan ga'etti biltsiginnaan diinummaa wayyaanee jalatti leenjiin cabsanii bara aangoo isaanii dheereffachuuf gadi hin teenye. Qeerroo fi qarreen kaleessa dhagaa roorroo wayyaanee dura dhaabbatee ofirraa qolachaa ture kaadiree fi kaabineen biltsiginnaa milishaa waliin ta'uun dargaggoota adamsanii hidhuu, ajjeesuu, mana maatii isaanii irratti gubuu, qabeenya isaanii saamuu duubatti hin deebine. Maarree dargaggoonni keenya roorroo mootummaa afaan isaan dubbatuun caalmaatti Oromoon kutaalee Oromiyaa hunda keessatti ba'aa fi gala dhorkuun qabsoo bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa jabeessuuf waraana bilisummaa Oromoo fi miseensota isaanii dhaloota roorroo of hin jilbeenfanne kumaatama itti horeera. Dacheen Oromiyaa jiituu fi badhaatuu kan taate uummata Itoophiyaaf jannata taatee kan Oromoo Oromiyaa keessa jiraatuuf bakka itti mataa qabatu dhabde ijoollee isheef da'oo fi ba'anii galuun sirna maqaa Oromoo himatuun gidirfamaa, hidhamaa, saamamaas geesseetti. Ammas haaluma wal fakkaatuun Walloo aanaa Arxummaa Furseetti mootummaan mucaa keetu shaneedha jechuun milishoonni mootummaa aayyoo kana jalaa meeshaa manaa guutummaatti jalaa saamanii qabeenya maanguddoo kanaa adda qooddatan. Aayyoon kun nama waggaa 80 olii yoo ta'an gadi ba'anii ol galuuf iyyuu sababa dulloomaniif sochii akka hin dandeenye illee itti dabaluun jiraattonni naannichaa hundee miidiyaatti himaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Finfinneen kantiibota 5 akka bulaa turanii fi bulaa jiran waakkachaa erga turanii kantiibaa 5 akka bulaa jirtu amanan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad magaalaa Finfinnee kantiibaa 5 bulaa jiraachuu amanan. Dubbiin Abiyyi kun caamsaa dabre Jawaar ibsa kenneen Abiyyi dabalatee hooggantoonni 5 Finfinnee keessaa ba'uu akka sodaatanii fi 5 kantiibaa Finfinnee ta'aniiru jechuun saaxilanii booda dhaga'amee dhugoome. Magaalaan Finfinnee kantiibaa 5 ol akka qabdu aktivisti Jawaar Mohaammed himaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee biltsiginnaa waliin ta'uun icitii Jawaar saaxile kanatti hedduu mufachuun duula addaa itti duulaa turaniiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad marii sadaasa 30 2025 taasisan irratti afaanuma dura waakkataa turaniin kantiibaan meeqa akka jiruu fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed biltsiginnaan kan isaan golatti mari'atan saaxiluun irra deebiin Abiyyi Ahmad dhugoomsan. Hidha bishaanii akka ardii Afrikaatti jiran 15 keessaa 4 Itoophiyaa keessatti argamanis haga ammaa anniisaan silaa maddisiisu qabnu yoo ilaallu ammas hojiitti nu eegaa jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Haa ta'u malee biyyattiin naannolee adda addaa keessatti ammallee hidhi laga Abbayyaa erga tumsa qaamolee hawaasaa garaagaraan xumurame walga'iinsi humna ibsaa bakkuma diriiree jiru irraa illee humni ibsaa gadi bu'aa akka ta'ee fi bakkeewwan kaan ammoo walga'iinsi ibsaa ammallee ka duraa irra jijjiiramni hin jiru jedhame. Humni ibsaa biyyattiin qabduu fi baay'inni hawaasaa humna ibsaa irraa tajaajila argatan ammallee otoo hin furamin uummanni akkuma duraan barametti dukkana waliin wallaansoo keessa akka jiran jiraattonni komii qaban himatu. Itiyoophiyaan konfiraansii idil addunyaa kan yakka bara gita bittaa raawwataman qorachuuf taa'ame irratti hirmaachaa jiraachuu gabaafame. Mudde 1 2025 Itiyoophiyaan konfiraansii idil addunyaa kan waa'ee yakka bara gita bittaa ilaalchisuun guyyoota 2 fi Aljeeriyaan qopheessite irratti hirmaachaa jirti. Walga'icha mata duree gamtaa Afrikaa haqa Afrikaaf uummata hidda dhiigaa Afrikaaf haqa isaanii beekamtii kennuu jedhuun waamame irrattidha jedhame. Walga'iin kun murtee yaa'ii waliigala gamtaa Afrikaa biyyootan hojii gita bittaa geggeessan yakkamaa taasisuu fi ta'aa jiru bu'uura godheetii jedhame. Akka odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa argame ibsutti ambasaadarri Hiirut Zamanee bakka bu'aa Itoophiyaa fi koomishinii dinagdee gamtaa Afrikaa fi ministeerri dhimma alaa bakka bu'uu jila Itoophiyaa hoogganaa jiru jedhame. Ambasaadarri Itoophiyaa kan Aljeeriyaa jirus Muktaar Muhammadis qaama jila kana irratti hirmaachaa jiran keessaa tokkodha jedhame.
Waltajjiin kun mata duree jal'ina seenaa sirreessuu biyyoota hojii gita bittaa raawwatan yakkamaa taasisu jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, konfiraansiin kun qormaata garaagaraa biyyoota Afrikaa mana maree nageenyaa fi bakka bu'oota hawaasaa Kaaribiyaan akkasumas koomishineera dhimma siyaasaa fi nageenya gamtaa Afrikaa ambasaaddar Baankoolii durataa gamtaa Afrikaa ogeeyyiin seenaa Afrikaa fi ogeeyyiin seeraa addunyaa guutuu aardii kanaa hawaasa Kaaribiyaanii fi naannolee biroo guyyoota lamaaf hirmaachiseera. Kanaanis yakkoota bara sana raawwataman kanneen akka dhiibbaa mirga namoomaa, hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa bal'aa bara koloneeffattoota Afrikaanotaa fi namoota hidda dhaloota Afrikaa qaban irratti raawwatame waliin ta'uun qorannoo gaggeessuu jalqabaniiru jedhame. Labsiin Finfinnee Afrikaa gamtaa biyyoota Kaaribiyaa yaa'ii hooggantoota biyyoota Afrikaa fi Kaaribiyaa baaseen guutummaa guutuutti konfiraansiin Aljeers akka sanada wabii ijootti ilaaleeraa jedhame. Walga'iin kun ibsa isaa sirnaan raggaasisuun ni xumurama jedhamee eegama. Kanumaan walqabatee Associated Press akka gabaasetti saganticha irratti hawaasa baniisa kan taasisan ministeera dhimma alaa Aljeeriyaa Ahmad Attaf muuxannoo Aljeeriyaa bulchiinsa Faransaay jalatti qabdu beenyaa barbaaduu fi qabeenya hatame deebifachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru jedhame. Kanaanis bu'uurri seera tokko qabeenya fudhatame deebisuun akka kennaa yookaan galataatti kan ilaalamu miti jechuun hubachiisaniiru. Afrikaan yakka bara gita bittaa uummattoota ishee irratti raawwatame akka beekanii fi ifatti gaafachuu fi mirga qabdi jedhaniiru. Kunis miidhaa bara sana raawwatame furuuf tarkaanfii jalqabaa ta'uu ibsuun kanaafis biyyoonni fi uummattoonni Afrikaa miidhaa gama alaatiin irra ga'een duubatti hafummaa fi saaxilamuun gita guddaa kanfalaa akka turanii jiru jedhame Attaf. Muummeen ministeera Awustiraaliyaa sirna cidha isaanii gaggeeffatan. Sadaasa 30/2025 muummeen ministeera Awustiraaliyaa Antoonii Albaanez aangoorra osoo jiranii sirna cidha isaanii gaggeeffachuu nama jalqabaa ta'uun gaa'ila dhaabbatan. Sagantaan sirna cidha isaanii kun magaalaa guddoo biyyattii Kaambeeraatti gaggeeffamee jedhame. Albaanezer nama umuriin ganna 62 yoo ta'an kan isaanitti heerumte misirrittiin ammoo umuriin 47 ta'uutu addeeffame. Kan isaan wal baranis akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2020 sagantaa irbaata daldala qophaa'e irratti ta'uu gabaasni BBC ni addeessa. Kibba Eeshiyaatti balaa lolaa fi sigiga lafaa mudate lubbuun namoota 600 olii darbe. Kibba Eeshiyaatti waggoota 10 booda rooba cimaa naannichatti roobeen lolaa hamaa mudateen namoonni 100 lakkaa'aman du'u kanneen biroo hedduunis achi buuteen isaanii dhabameera jedhame. Roobni kun mudde tokko 2025 obomboleettii Tirooppii kaalaatiin kan ka'e yoo ta'u lolaa hamaa waggoota hedduun keessatti mudate isa guddaa kaasuu danda'eera. Kanuma irraa ka'uun Indooneeshiyaa, Maaleeshiyaa fi Taayilaanditti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman miidhamaniiru jedhame. Indooneeshiyaan odola Sumaataraa keessatti lakkoofsa namoota du'anii 300 kan caale yoo ta'u hedduun isaanii ammallee achi buuteen isaanii dhabameera jedhame. Namoota naannoo balaa lolaan miidhaman keessaa baasuuf tattaaffiin taasifamaa jiru itti fufee kan jiru yoo ta'u daandiiwwan gurguddoo lolaadhaan cufamuu, intarneetaa fi ibsaan addaan cituun hojiin akka ulfaataa ta'e taasiseera. Hanga sanbataatti Taayilaanditti namoonni 166, Maaleeshiyaatti ammoo namoonni hedduun du'uu isaanii gabaafameera. Indooneeshiyaatti saayikiloon Saanyar kan jedhamu rooba cimaa obomboleettiin makate roobsuun isaa sigiga lafaa fi lolaa cimaa uumeera jedhe. Sababa kanaan manneen jireenyaa lolaan kan fudhataman yoo ta'u gamoowwan 1000 lakkaa'aman liqinfamaniiru jedhe. Mootummaan sanbata darbe akka beeksisetti naannolee 10 lolaa kanaan miidhaman keessaa namoonni 160 ol du'aniiru. Namoonni miliyoona 3.8 ol ammoo miidhamaniiru jedhe. Maaleeshiyaatti lakkoofsi namoota du'anii gadi aanaa yoo ta'u miidhaan irra ga'e garuu hammaataadha jedhame. Kutaa Eeshiyaa biraa keessatti obomboleettiin Ditwaa jedhamu Sri Lankaatti namoota 130 ol kan ajjeese yoo ta'u 170 ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun qondaaltonni biyyattii himaniiru.
Sri Lankaan waggoota darban keessa balaa qilleensa hamaa ta'e keessaa tokko kan mudachaa jiru yoo taatu, mootummaan labsii yeroo muddamaa labseeraa jedhame. Manneen kuma 15,000 ol barbadaa'oo fi namoonni 78,000 ta'an gara bakka gaaddisa yerootti akka ce'an dirqisiifamuu qondaaltonni himan. Biyyattii keessa harka 3 keessaa harki tokko dhiyeessii ibsaa fi bishaan akka dhaban itti dabaluun ibsaniiru. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya odeeffannoon isiniif qopheessine kan haga ammaa ture. Haga odeeffannoo biroo walitti dachaanutti nagaatti.